Akka bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan dhaabadhu halluu baqannoo galaan jedhama. Mee namoonni karaa adda addaa bahuudhaaf girgiraa jarjaraa jirtanii mee tasgabbaa daqiiqaa xiqqoo ishee Waaqayyoon dhaggeeffadhaa. Waaqayyo Waaqa nama dhaga'uudha. Waaqayyo Waaqa namaa deebisuudha. Mee waan itti aartan, waan itti dheekkamtan, waan itti walitti buutan, waan itti duttan dhiisaa lafa kaa'atii Waaqayyo sagalee maal naaf qabaa laata jedhaa dhaggeeffadhaa. Yohaannis 1 lakkoofsa 11 dubbisa. Gara biyya dhuunfaa isaa dhufe namoonni isaa garuu isan amanne jedha. Yersuu wadawonuutu መጣ እነርሱ አልተቀበሉትም ሰፋን አማራትን ጀሩ ገረ ብየ ዱንፋሳ ዱፌ namoonni isaa garuu isan amanne isan simanne waa baay'ee nama dhibu tokkodha. Hin kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa mee sagalee kee nutti dubbadhu. Mee ergaa kee nuu ergi. Mee hafuura kee nuu ergi. Mee qabbana kee nuu buusi. Mee nagaa kee nuu buusi. Mee hafuura tasgabbii qabu, hafuura hubannaa qabu nuuf kenni. Mee wal nyaachuu, wal gooluu, wal jibbuu, wal tuffachuu nurraa fageessi. Gooftaa golli keenya, gorduubi keenya, lubbuun keenya nagaa kan argattu yoo si wajjii walii galtedha. Si wajjii walii gallaa nutti araarami. Maqaa Yesus Kiristoos gooftaa keenya. Ameen. Gara biyya dhuunfaa isaa dhufee namoonni isaa isan simanne jedha. Wanta baay'ee qalbii namaa tokkodha. Maaliif dhufe Yesus Kiristoos? Tokkoffaan kakuu Waaqayyoo isa bara dheeraa karaa raajotaa bara kakuu moofaa keessa himamaa ture isa sana raawwachuu dhufe. Lammaffaa idaa qixaatiinsaa bara baraan ta'e eenyuyyuu ofirraa kanfaluu namnis namarraa kanfaluu kan hin dandeenye gatii cubbuu kanfaluu dhufe. Hidhaa cubbuutti isaan hiikuu dhufe. Isaaniif du'uu dhufe. Isaaniin tajaajiluu dhufe. Isaanitti karaa dhugaa jireenya argisiisuu dhufe. Isaan immoo hin simanne jedha. Wanta akkas laphee namaa dhukkubsu hin jiru. Macaafa seera uumaa boqonnaa 37 yommuu raxxanii dubbistanii Yoosef galaa baatee iddoo obboloonni isaa hoolaa tiksan barbaacha dhaqe. Iddoo isaanii iyyuu dhabee maaloo obbolaan koo eessa jiru laata hoolota kan tiksan jedhee gaafa inni nama gaafatu Dotaayin iddoo jedhamu tokko jiru jedheetti kara deeman. Yoona kana karaa qabateetu galaa baatee isaan barbaacha dhaqe. Yommuu fagootti argani mucaan obboleessi keenya inni qutisuun hin dhufe jedhanii gammadan utuu hin ta'ini gurbattiin abbaan abjuu abbaan mul'ataa dhufteetti kottaa ajjeefnee boolla buufnaa
Yoseefiif Yesuusii macaafa Pentaatuukii jedhamu yoo dubbistanii baay'ee isaa wal fakkeessee qabatamaan wal fakkeessee lafa kaa'a. Galaa isaanii fide. Gammoojjiitti iddoo beelaatti iddoo dheebuutti isaan barbaacha dhufe. Abjuu borii sababii qabuuf jecha waan borii Waaqayyo sababii itti mul'iseef jecha kottaa ajjeefnee boolla buufnee abjuunsaa karaa inni ba'u laallaa waa inni ta'us ilaallaa jedhani. Inni isaan barbaada. Isaan immoo ajjeesuu barbaadu. Inni isaaniif gidiraa arguu isaaniif jooree miilaa dhidhiitayee owwaara quufee barbaada. Isaan immoo boolla moo gurguruu moo ajjeesuu moo wanta isa miidhuu isaa filu. Waan salphaa miti kun. Museen yeroonni mana Fara'oonii ba'ee Israa'elitti dhiyaate warri Gibxii rukutanii yeroo isaan miidhan argeetu gaaf tokko gurbaa tokko funyaansaa keessaa baasee lafa buusee biyyoo keessa dibe. Aaree. Yoona kana bulee immoo obboloota isaa ilaaluu gaafa inni ba'u wal lolaa jiru maaliif wal loltuu isin obbolaadhaa jedhe. Isin obbolaa tokkodha maatii tokkodha maaliif wal loltuu jennaan. Isin immoo eenyutu nurratti shuume sakaleessa namicha ajjeeftee waal ta'e beekna hin himnaa jedhani. Inni isaaniif lola isaaniif du'atti of kennee jira. Isaan immoo ajjeesuu barbaadu. Ajjeesuu barbaadu. Namoota nuuf dhama'an halkaniif guyyaa boqonnaa hin qabne yeroo baay'ee dadhabani miidhuu maaliif jaallannaa laata? Miidhuu namoota dhama'anii nu gargaaran nu tajaajilani qooda jajjabeessuu qooda bira dhaabachuu qooda waliin ta'uu namoota hirriban qabne halkaniif guyyaa waa'ee keenya yaadani maaliif ajjeesuu balleessuu cabsuu maqaa balleessuu maaliif hafuurri kun namatti nam'ee laata? Macaafa Zakkaariyaas yommuu dubbistanii raajicha Zakkaariyaas maa inni harka kee irra jiru kunii jedha gaaffiidha. Maa inni harka kee irra jiru kun jennaan mana obboloota kootti harka obboloota koottan madaa'e jedha. Waan baay'ee nama dhibu tokkodha. Erga obboloonni ofii erga lammiin ofii erga inni an ofii nama madeessa ta'e orma maaliif komannaan? Ormaan maal godhettaati? Yeroon kun yeroo of ilaaluuti. Yeroon kun fuula Waaqayyoo dhaabatanii maal gochaan jiraayanii? Maal raawwachaan jiraanii? Ani mataan kooyyuu sirrii yaadaayii jedhanii yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Inni isaaniif dhufe. Yoseef isaaniif dhufe. Museen isaaniif dhufe. Isaan barbaadu dhufan isaaniif aarsaa kaffaluu dhufani. Jireenya isaanii ijoollummaa isaanii dhabanii ulfina isaanii dhabanii Museen beeta mangistii masaraa mootummaa keessatti naanna'ee taa'uu hin danda'a ture. Achumaan alga waraashis ta'uu hin danda'a ture. Ilma intala Fara'oon jedhamee waamameera waan ta'eef. Saba Waaqayyoo wajjin gidiraa fudhachuus filatee jedha. Nama isaanii wajjin gidiraa fudhachuu rakkina isaan keessa jiran hirmachuu barbaaduti
ajjeesu. Isa ari'atu, isa dhagaan darbatu, dinqii Waaqayyo isaan godhu illee amananii hin argan hin laalani. Dinqii Waaqayyo harka isaa keessatti godhu hin laalanii hin amanani. Nyaatanii dhuganii boris arrabsoodha. Har'a midhaan nyaatanii boris arrabsoodha. Har'a bishaan dhuganii boris arrabsoodha. Har'a samaayiidha mannaan funaanamee nyaatamee boris arrabsoodha. Yeroo hundumaa lafa gabbu'anitti utuu guungumanii baay'een isaanii lafatti dhumanii. Utuu guungumanii utuu nama kana lolanii. Obboleessa koo obboleettii koo mee ofaa ilaallu mee? Mee ofaa ilaallu mee? Yesuus Kiristoos isaan gara kansaa dhufe gara lammiisaa dhufe. Gara kansaa warra ta'anii dhufe. Isaan immoo hin simannee jedha. Ormiin kabajaam. Ormi iddoo guddaa kenneeraafiim. Ormi ol fuudhee baateeraam. Kun masiidha, kun mootiidha, kun raajiidha jedheeraam ormi. Yihuudoon, Farisoonniif Xaafoon, Saduqoon isaan mormu kun hundumtuu qomoo isaati. Isaan mormu. Haa du'u, fannisi, fannisi, haa du'u kan jedhani qomoo isaati. Lammii isaati. Firoota koo waldaa kiristaanaa keessatti al tokko tokko nama isin wajjin aarsaa kaffaltantu, saba isin duukaa cabdantu, saba isin fayyaa keessan, maqaa keessan, ulfina keessan duukaa dhabdantu isin miidha. Garuu nuyi gatiin keenya gubbaadha, isaan harka miti malee. Gatiin keenya gubbaadhaa nuu dhufaa jira. Yoo ofii keef jette amma yeroo kana calin jedhiini yoo dhiifte Israa'eliif fayyisaan iddoo biraadhaa dhufaa jedhe Mardaakiyoos. Inni dhufa jedhe. Nuuf mindaan iddoo tokko dhufa. Ol Waaqa gubbaadhaa nuu dhufa. Namoota waan akkasitti madooftanii iddoo hojjettan hundumaati. Gajjallaasa ta'u gararraa waldaa kiristaanaa keessas ta'u whateveriti. Namooti utuu dadhabdanii galata hin qabne daaraan ijatti isin faca'u, owwaarri ijatti isin bittinfamu, taappellaa xuraa'aa fokkisaa dugdatti isin laxxafanii mul'ata keessan irraa gara boodaan jedhina. Yesuus Kiristoos gara boodaatti hin jenne. Takka seexanaan seexana baasaa jedhu. Bi'eelzebultu keessa jiraa jedhu. Takka maraatuudhaa jedhu. Waanuma isaan ittiin hin jedhiin hin jiran. Takka immoo dheenga dhalattee xebexxebdi jedhu. Abrahaam isa eessatti beektaati jedhu. Utuu Abrahaam hin dhalatiin jira anoo jedhee hin galuuf. Hin galuuf wanta ni dubbata. Kanaaf daddabalee yeroo baay'ee dhuguman isiniin jedhaa jedha. Dhuguman isiniin jedhaa hin amananiyyuu isa deddeebi'a. Hankeenya kan ta'e Waaqayyo nuuf kaase waldaa keessaa ari'aa jirraa laata. Ijoolleen baay'ee nama bakkee kana keessaa televezyiinii banattee gurguddaa taate namoota baay'ee gargaartu kun ijoolleen kun baakgiraawundi isaanii qoratanii ilaaltan waldaa keessaa warra ari'atamanidha. Warra waldaan iddoo dhoowwattedha. Isaan keessa kaka'umsi dhufeera. Dadammiqiinsi wayii dhufeera. Gadi taa'i gabjedhi hin iyyiin haaloon jedhiin jedhamanii. Ani immoo ukkaamamee taa'uu hin danda'u dhaqanii banatanii achumattuu nagaa hin qabnu mana keenya teenyee achumattuu immoo isaan arrabsina. Achi mana isaanii mana keenya hin dhufne.
Mana keenya qajeelaan dhumne waan gaafachuu as hin deebineem. Sharaa inni arrabsina, maaloo inni arrabsina, namni montaarboo dadhabaa isaa kenneef namni kiiboordii dulloomaa isaa xaggana dhude kenneef beeku hin jiru. Isa isaan ol jooranii gad jooranii funaannatanii qopheeffatan immoo hin arrabsina mana teenye. Egaa nun saadiqii taane hundumaa yoo arrabsine Waaqayyoonni hiyyeessa kosii keessaa fuudhee moototaa wajjin kaa'u immoo wajjumaan jira qabdanii biraan deebistan maal gootu gaa? Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Raajiin biyya isaa keessatti tuffatamaa jedha. Baay'ee garaa si nyaata. Raajiin biyya isaa keessatti tuffatamee hin hafu jedha. Kanaaf tuffii kana hundumaa, madaa kana hundumaa, dhiibbaa kana hundumaa baatee ani biyya lafaa mo'eeraa jedhe. Ani biyya lafaa mo'eeraa jedhe. Waaqa irratti lafa irratti aboonnaa kennameera jedhe. Utuma ati tuffattu, utuma ati dhiibdu, utuma ati ijaan argaa jibbitu gurguddaa ta'ani baay'ee. Ati maal buufatta garuu jibbaanii? Ati maal buufatta garuu nama gadi qabuudhaanii? Yeroo baay'ee namoota fayyaa keenyatti hidhamne, maqaa keenyatti hidhamne, seenaa keenyatti hidhamne, jireenya keenyatti hidhamne. Isaantu of eeggannaa tokko malee nu cabsa. Garuu ani waanan dubbachuu barbaadu. Darbaa ilaalaa. Darbaa Gooftaa Yesuus ilaalaa. Darbaa Samu'eel darbe ilaalaa. Samu'eel darbe ilaalaa. Isa du'a mo'ee ka'e ilaalaa. Isa utuu warri waraana ilaalanii ol ba'e, utuu warri waraana ilaalanii immoo deebi'ee isa dhufu gara sana ilaalaa. Hin mootu malee hin mo'amtani. Fiixaan baafattu malee karaatti naftani. Namoota utuu dhamaatanii, utuu dadhabdanii, utuu joortanii, arrabsoon akka cabbiidhaaf akka fixeensaa isin irratti gadi roobu jalaan qabinaa. Itti fufi mul'ata kee, itti fufi hojii kee, Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, ati nu wajjin jirta. Ati nu faana jirta. Yeroo namni fuulaan nu dhiibu, yeroo namni nyaaraan nu dhiibu, yeroo namni ija tuffiin nu ilaalu, yeroo namni karaa keenya cufuu barbaadu, yeroo namni teelaa keenya deeme maqaa keenyatti cilaatti dibu, ati immoo nu wajjin jirta. Ati immoo nun gattu, nullee iyyaasiftu, nun dhiiftu, nun gattu. Baraa baratti nu ceesiftee, gamaa gamatti nu ceesiftee, daangaa keenya bal'iftee, itti nu fufsiiftee, itti nu fufsiiftas. Maqaan kee haa eebbifamu. Tajaajiltoota waldaa keessa amma ka'aa jiran akka dubbii keetti warra dubbatan, akka dubbii keetti warra faarfatan, gadaf qabanii abboomanii akka dubbii keetti guddachuu warra barbaadan, warra karaatti cufan gufuu jalaa buqqisi. Danqaraa fuuldura isaaniitti buqqisi. Rivaayivaliin yaa Waaqayyo Gooftaa keessa deebi'ee biyyattii kanatti akka socho'uuf si kadhanna. Hafuurri qulqulluun namoota baay'ee irraa qabbanaa'ee deebi'ee akka inni boba'uuf si kadhanna. Mandara keessaa inni boba'e sun, iddoo lallabaaf waldaa keessaa inni boba'e sun,
baadiyyaadhaaf magaalaadhaan ni boba'ee namoota geeddare sun. Abiddi hafuura qulqulluu baadiyyaa keenya haa qabatu, magaalaa keenya haa qabatu, masaraa mootummaa keenya haa qabatu. Waldaa kiristaanaa fannoon ishee irra jiru masqalii baattee dhaabattu hundumaa haa qabatu. Abiddi hafuura qulqulluu lafa kana haa qabatu. Yoo sana dhukkubsataan fayya. Yoo sana warri itti fakkeessan iddoo dhabu. Yoo sana sobduun sassaabamtee galti. Gaafa hafuurri dhugaa sun Eliyaasii wajjin dhufe warri sobduun lafa lixxu dhabde. Muka jala lixxu dhabde. Gooftaa maccaa nu wajjin mul'adhu. Nu wajjin dubbadhu. Cubbuuf yakka keenya nu dhiisi. Warra cabanii jiran, warra gaddanii jiran, warra obboleessa koo maatii koo harkatti amma daa'ee hafe warra jedhan, warra lammii koo biratti amma daa'ee hafe jedhani isaan yaadadhu. Warra fiiguu dadhabanii, warra jajabaachuu dadhabanii, warra cimuu dadhabanii, arraba namaan eeboo caalaa waraanamanii warra dhiigani isaan yaadadhu. Hoolota kee yaadadhu. Hoolota kee biyya lafaa kanarra taamsa'anii jiran yaadadhu. Ayyaanni isaanirra keessi haa mul'atu. Dibannati isaan keessi haa mul'atu. Tikee amanamaan isaan guddisuu danda'u si duwwaadha. Cabsi dabarsi. Cabsi diina isaanii. Cabsi danqaraa sana. Cabsi buqqisi gufuu sana. Darbanii abidda kee haa qabsiisani. Darbanii wangeela kee fudhatanii haa fiigani. Lubbuu baduuf jirtu haa qaqqabani. Wajjin ta'i. Gooftaa gufuu akka namatti hin taane nu eegi. Bara keenyaaf eebbisi. Warra dhukkubsatan, warra gaa'elli isaanii jeeqame, ijoollee barumsi galuu fidee sammuun isaanii hadoode, ijoollee gooftaa maccaa teekinooloojii baraatti hidhamtee achumaan goggoogdee hafte kan akka ati yaadattuuf si kadhanna. Nama ta'uu dadhabdee artifishaalii taatee akka maraatutti nama wajjin haasoftu kana yaadadhu. Nagaa buusi. Lafa keenyaa biyya keenyatti araarami. Biyya nagaa nu oolchi. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaaf jettee. Ameen. Garaa keessan gara Waaqaatti ol fudhaa, eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu, sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu, isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessa itti adeemsu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti. Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameraa Naatnaa'el Boonjaa Waaqayyo isaa eebbisu jechaa asumaan yommuun xumuru nan fudhanni isaanoo jettee boodan deebi'in itti fufi mul'ata kee guyyaa gaarii.